humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixa Oromiyaa ona mana sibuu keessatti tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Har'i caamsaa 19 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Injifannoo irree fi gaachanni saba Oromoo waboon galmeesse isinitti himna. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa ona mana sibuu ganda alaltuu gombii fi buukee hennaa keessatti har'a ganama caamsaa 19 bara 2026 tarkaanfii laalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen du'aa fi madoo ulfaataan adabeera. Akka odeeffannoon waboo zoonicha irraa nu qaqqabe addeessutti tarkaanfii kanaan loltoonni PP ganda alaltuu gombii keessa turan du'aa fi madoo irraa kan hafte sadii fayyatti harka waboon qabamuu fi gariin immoo gargar faca'uu hoogganni waboo zoonichaa beeksisaniiru. Haala kanaanis tiksitoonni impaayeraa kaampicha keessa turan guutumaan guututti gadhiisanii bahuun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala ooluun isaa mirkanaa'eera. Gama meeshaa waraanaan qawwee Kaama afur hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan adda addaa dugda loltoota PP irraa hiikamuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoo foo'ileera. Haaluma wal fakkaatuun ganda buukee hennaa keessatti humni bireebduu diinaa magaalaa Mandii irraa fiigaa turte haxxee gooticha waraana bilisummaa Oromoo seenuun daaraa botoroo ta'uu ishee ajajoonni waboo zoonichaa ibsaniiru. Tarkaanfii kana ilaalchisee gama waraana bilisummaa Oromootiin hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfii diina irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun himan. Uummanni Oromoo aanaa mana sibuu keessa jiraatan kanneen tiksitoota impaayera Itiyoophiyaan hiraarfamaa turan fi ammas itti jiran injifannoo argame kanatti gammaduu isaanii himuun hanga gaafiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo galma gahutti waan dandeenyu waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun dubbataniiru. Injifannoon kan uummata Oromooti.